Gaaffii fi deebii taasisni sanan taa'ee edit gochaa jira. Guyyaa ajaa'ibaa ture. Otoon sin dinqisiifatin hin darbu. Gaazexeessaa cimaadha. Maali gaaffiin baay'isee moo? Lakki akkas jechuu koo miti. Haasofni kee, sochiin qaama keetii. Wanni hunduu gaarii ture. Akkuma Faabriizee Roomaaniiti. Faabriizoon immoo eenyudha? Faabriizee Roomaan hin beektu? Gaazexeessaa ispoortii cimaadha. Sanarraan immoo gabaasa irratti cimaadha. Warra qumaaraatiif filannoo isa tokkoffaadha. Hoogganaan kee eenyutti yoomaayyuu ta'uun himin sababa baduuf hin qabu. Kunoo akkas godhe calliseetuma bade. Waa'ee kee kanan dhagaye namichicha akka ergamaatti akka ilaaltudha. Akkasumas akkasaa akka ta'u yaaddudha. Inni garuu sin akka garbicha isaatti si ilaaluunsa baay'ee nama gaddisiisa. Namni ati waa hunda hojjetteef kunoo si gatee badeera. Nama siif dhimma hin qabneef gammachuu kee jireenya kee balaarra himuu buustu. Inni garuu si gatee badeera. Kanaaf ajjeestee miti? Ani tasumayyuu hoogganaa koo ajjeesuu hin danda'u. Garuu eenyutu waan kana sitti hime? Yeroo dhumaatiif kanan isa argeeyyuu obbo Zinnaawun arguudhaaf yeroo deemudha. Obbo Zinnaw?